kanaaf ishee waan seenaa ofii isheetti dabarsite yookaas immoo seenaa itti jirtudha kan nama ittiin gammattu yookaan nama gimmitii keessa kan galchitu waan ta'eef kanaafuu ishee faana dogoggortanii namoota hedduu hin dhabinaa. Maaliif obboloonni keenya musliimaa baay'een isaanii kan amantaa namaa kabajan kan namallee kabajan kan of kabajan kan maatii ofii kabajan baay'eetu jira. Namoonni akkasii garuu miidiyaa irratti ba'anii hin lafan waan amantaa isaanis ta'e gochaan waan kamiyyuu gochaan agarsiisu yookaas immoo gochaan iddoo sanatti mul'atu malee akka kanatti miidiyaa irra ba'anii lafaniidhaaf nama arrabsanii amantaa walitti buusaniidhaaf. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanaala Fantaatan Marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniifaa baay'atu aan obboleettiin keessan nagaa guuturraafaa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaa namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabskiraaybii laayik gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa kan maatii keenya turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha. Deebi'ee dhufee jira. Akkuma mata duree irratti argitan kana jechuudha. Tibba kana ammoo waa'ee amantaadhaan wal qabate yeroo baay'ee waa'een amantaadhaan wal qabate kuni namoonni baay'een jechuudha ajandaa godhatee akkasumas immoo jechuudha faayidaa yeroo sanatti argachuudhaaf namoota hedduu amantaa garaagaraatiin jira walitti buusuudhaan jechuudha kanuma beekamedha. Haa ta'u malee jechuudha yeroo baay'ee immoo ijoolleen keenya bakki itti dogongortantu jira jechuudha. Maaliif dogongorri keenya kamii yookaas maal dogongorree jechuun keessan hin oolu wanti nan irraa dubbachuu barbaade maalidha. Sa'aatiin kun akkuma waliigalaatitti nama amantaa biraa hordofus amantaa kiristaanas ta'ee musliima amantaa garaagaraa namni kamiyyuu namni waaqayyoo tokkotti amanu jechuudha. Sa'aatiin kun sa'aatii dhiifamaati yookaan sa'aatiitti badii ofiitiyyuu waaqayyoon dhiifama nu godhe jedhanii rabbi fuula isaa dhaabbatanii kadhatanidha. Garuu namni keenya dhugaan isin jedha. Silumayyuu namni karaa seexanaarra goree nama fayyaallee karaarra qaba akkuma jedhame jechuudha. Sa'aatiin kun sa'aatii maalii akka ta'e yookaas immoo fuuldura keenya maaltu nutti deemaa jira biyaansi torbee wayii guyyaa meeqa tafe sa'aatiin kun maalidha jennee tooniyyuu keessa keenya madaallee isa balleessineyyuu isa kana dura dogongorreeyyuu jechuudha beeknes ta'e osoo hin beekin maaliif guyyaatti dogongora hedduu dabarsaa oolla waan ta'eef sa'aatiin kun sa'aatiitti dogongora keenya yookaas badii keenya kana duraatiyyuu balleessineerraa jennee fuula rabbii dhaabbannee waaqayyo akka nuuf araaramu yookaan akka dhiifama nu godhu kadhannuudha. Garuu baay'een keenya dogoggorree sa'aatii kana maal akka ta'e irraanfannee tooniyyuu jechuudha ammallee dogoggora hedduu keessa galaa jirra. Innis maalidha mucayyoon kun jalqaba duraatiyyuu jechuudha. Ani zinnaa shinan ishee beeka kanaafiyyuu jechuudha. Mucayyoon kun jalqaba duraayyuu amantaa musliimaa akkamitti arrabsaa akka turte ni beektanii kun isiniif haaraa miti. Arrabsaa turte baay'ee tokko xiqqeessaa turte haa ta'u malee immoo tole amma immoo deebiteeti faayidaawwan garaagaraas ta'uu danda'a yaada biraas ta'uu danda'a sana isheetu beeka. Maaliif akka amantaa ofii jijjiirte isheetu beeka haa jijjiirtu deemtee jirti. Maaliif jennaan silumayyuu ani wanti tokko wanti nasirratti irraa dubbachuu barbaadu jechuudha. Namni waaqayyoon beeku yookaas immoo hiika amantaasaa namni beeku jalqabumaa amantaa namaa hin arrabsu ture jechuudha. Haa ta'u malee isheen jalqaba duraa amantaa kana arrabsaa turte haa ta'u immoo deebitee amma musliima taateerti yaa taatullee jechuudha ammallee jechuudha isheen wanti tokko jechuudha yaada faayidaa yerootiif yookaas immoo wantoota caccalaqqisan wanta battala kanaatiif jettee amantaa ishee akka jijjiirte suni beekamaadha. Hundi keenyayyuu ni beekna namni kamiyyuu ni beeka. Haa ta'u malee immoo osoo ammumayyuu immoo haa ta'u kuni amantii dhugaatii kun amantii sobaati jettee jirti suni akka ilaalcha isheetitti haa ta'u. Amantii dhugaa eega ta'e kanaafuu amantee jirti namni amanu tokko mee namoota baay'ee hin beekna maal obboleeyyi keenya musliimaa baay'een isaanii kan amantaan isaanii maal akka ta'e hiikan isaa maal akka ta'e akkasumas immoo namni amantaa isaatiif sirriitti kufee ka'u nama akkamii akka ta'e ni beekna. Maaliif siluma namni amantaa isaatiif sirriitti iddoo guddaa qabu namni waaqayyoon sodaatu tokko jechuudha gabbayee waa'ee namaatirraa hin dubbatu waa'ee amantaatirraa miti. Haa ta'u malee isheen jechuudha hammam akka abbaaf haadha isheeti kabajaa qabdu agarsiisee jirti. Kana duras osoo abbaa isheetiif haadha isheetiif kabajaa qabaatte wantoota hin dalagamne yookaan wantoota hedduu keessa hin galtu ture. Haa ta'u malee ammas immoo haadhaaf abbaa ishee salphisteerti. Haa salphistu haadhaaf abbaan ishee waggaatti gisee tokko saadhiqatan lama saadhiqatanii wanta mana isheetitti agartu sana yookaan waan ofii isheetiif ijaan agarte sanadha. Isheen namaanillee namnillee haaluma sana yookaas immoo namnis immoo hammuma sana boota sana jiraata waanuma sana dalaga kan itti fakkaatu namni koo waan ofiisaati beeku
namnis akkasuma jedhee namallee gimmitii keessa galcha jechuudha. Yeroo baay'ee waa'ee qulqullinaati irraa haasofti. Waa'ee qulqullinaa jechuun isheen illee haga sa'aatii sanatti maaliif waan ofii sammuu keessa ishee keessa jiru yookaan waan kana dura dalagaa turte yoo ta'e namallee akkasumatti waan gimmitii keessa galchuu dandeessu jechuudha. Ani kanuma walumaa galatti amma ishee arrabsuudhaaf yookaan waa'ee isheetirra hammeenya dubbachuu osoo hin taane namootiin baay'een keessan isheen silumayyuu osoo iddoo guddaa yookaan amantaa isheetiif iddoo guddaa qabaatte amantaan namni tokko amantaa isaa jechuun yookaan amantichi lubbuu isaati. Maaliif amaneera jennaan namaaf osoo hin taane lubbuu isaatiif amana waan ta'eef kanaaf namni waaqayyoof immoo iddoo qabu yookaan karaa rabbiitirra jiru immoo waa'ee amantaa namaatirraa miti waa'ee namaayyuu hin haasa'u isiniin jedheera akkuma jalqaba isinii kaase namoonni baay'een ishee duukaa deemtanii yookaan amma jecha isheen jette sana faallaa isaa deebisna jettanii karaarra gortanii kan ishee abaaraa jirtanis kan ishee arrabsaa jirtanis maal ta'aa jirtan cubbuu ofitti naannessaa jirtan maaliif ishumti akka jalqabdetti haa xumurattu osoo isin jalaa cal jettanii yeroo baay'ee jechuudha namni waan isheen dubbatte yookaan waan isheen jetterra ajandaa godhatee tooniyyuu akkasitti wal harkaa fuudhuu baatee zim jedhee ishee busheesse jechuudha. Ni dhiisti afaan ofii qabattee teechi jechuudha. Kanaaf waan isin yeroo baay'ee harka cabacabdaniif isheen ittoo kan caalu jechuudha. Maaliif duruma karaa rabbiitirraa gortee jirti silumayyuu jechuudha. Ani kan maaliif sababa amantaa musliimaa dhaqxeef karaarraa gorte jechuu osoo hin taane namumti jalqaba waa'ee amantaa beeku yookaan waa'ee amantaa maal akka ta'e beeku amantaa namaa hin arrabsuudha. Jechi koo yookaan akka ilaalcha nama tokkootti wanti na irraa dubbachaa jiru jechuudha. Kanaaf jalqabuma osoo waa'ee amantaa beekte ta'ee kana dura amantaa kana arrabsaa qoshaasistee akkasitti waan hin jedhamne jechaa turte. Boroo amantaa isaanii kana keessa deebi'uuf dhiisuu ishee maaltu beekamaan jira? Maaliif qilleensarra fiigaa oolti waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu namni amantaa isaatiif iddoo qabu yookaan waa'ee amantaa isaa beeku jalqabu amantaa isaa hin jijjiiru amantaa namallee hin arrabsu. Kanaafuu ijoolleen baay'een sa'aatiin kun sa'aatii dhiifamaati. Hin dogoggorinaadha. Ishee faana dogongortanii tooni karaa rabbii hin dagatinaa. Maaliif jennaan busheessaa fi dhiisaa maaliif qoshaashaa namni kamiyyuu jechuudha ofii isaati qoshooshee yoo jiraate namni akkasumatti waan qoshaashaa keessa jiraatu waan qoshooshee yeroo baay'ee qulqullina isaa hin eegganne itti fakkaata nama kamittuu jechuudha. Kanaaf ishee waan seenaa ofii isheetti dabarsite yookaas immoo seenaa itti jirtudha kan nama ittiin gammattu yookaan nama gimmitii keessa kan galchitu waan ta'eef kanaafuu ishee faana dogoggortanii namoota hedduu hin dhabinaa. Maaliif obboloonni keenya musliimaa baay'een isaanii kan amantaa namaa kabajan kan namallee kabajan kan of kabajan kan maatii ofii kabajan baay'eetu jira. Namoonni akkasii garuu miidiyaa irratti ba'anii hin lafan waan amantaa isaanis ta'e gochaan waan kamiyyuu gochaan agarsiisu yookaas immoo gochaan iddoo sanatti mul'atu malee akka kanatti miidiyaa irra ba'anii lafaniidhaaf nama arrabsanii amantaaf amantaa walitti buusaniidhaaf namaaf nama biyya gandaaf ganda walitti buusaniif osoo hin taane namni waa'ee amantaa isaa beeku hojiidhaan gochaan agarsiisa. Kanaaf baay'ee nan beeka. Namoota baay'ee jechuudha ijoollee musliimaa nama amantaa isaaniitiif kabajaa qaban nama namaaf illee kabajaa qaban baay'ee isaanii nan beeka. Garuu ba'anii hin dubbatan ba'anii hin lafan ba'anii nama hin arrabsan gochaan bakka sanatti mul'ata waan ta'eef jechuudha. Kanaaf tuni ajandaa godhattee namaaf nama walitti buusuu akkasuma namoota xiqqaa guddaa arrabsiisuu amantaa nama kamiyyuu jalqaba amantaa kana arrabsaa turteerti. Gaafa amantaa kiristaanaa keessa turte amantaa kana arrabsaa turte gaafa har'a musliima dhatte as deebitee kiristaana arrabsaa jirti. Borus as deebitee amantaa kana arrabsuu dhiisuu ishee wanti beekamaan hin jiru sababa ta'eef kanaafuu irraa of qusadha. Isheen karaarraa gorte ishee faana karaarraa hin gorinaadha. Yoo isiniif danda'ama ta'e akka namummaatiitti jechuudha waaqayyo maaliif isa karaarraa gore tokko gizee lama itti sadiitti yoo si gamte dhiisi jedha. Kanaaf hamma sana yoo isiniif danda'ama ta'e namoonni ijoolleen musliimaa jechuudha maaliif dhuftee amantaa kana maqaa dhaattee isin arrabsiisaa yookaan borus immoo kan kana caalu isinitti fiduurra yoo isiniif danda'ama ta'e gorsaadha. Amantaan keenya waan akkanaa hin ajaju. Amantaan keenya bakka akkanaatti mul'ata hin jedhu. Yoo jedhaati yoo isiniif danda'ame karaatti deebisuudhaaf yaala kan sanaan alaa isheen dogongorte jettanii karaarraa hin gorina karaa rabbii hin dagatina ishee faana jechuudha. Karaa rabbii dagataa jirta waan ta'eef jechuudha. Kanaaf obboloota koo ani akka nama tokkotti ilaalchi koo kana maaliif jennaani sa'aatiin kun sa'aatii dhiifamaati. Sa'aatii fuula rabbii dhaabbatanii dhiifama waaqayyoon kadhatanidha waan ta'eef ishee faana hin dogongorinaadha. Haadhaaf abbaa ishee arrabsiteedhaaf amantaa kiristaana hunda arrabsuus yookaan amantaa kiristaanii hundi bakka sana namni kiristaana ta'e yookaan namni kirrii hidhatee tooni kiristaana jedhe tokko bakka isheen jette sanatti mul'ataa miti yookaan bakka isheen itti haadhaaf abbaa ishee gammatte sana gimmitii san keessa jiraa miti jechuudha. Maaliif namni kamiyyuu jechuudha nama ta'ee hamma
foon uffatee jirutti nama ta'ee hamma namummaan isaatti dhaga'amutti waan godhamuudha qabu yookaan immoo qulqullina isaas ta'e karaa kallattii kamiin iyyuu maal takka ta'uu qabu ni beeka. Maaliif nama ta'eetu dhaabbatee deemami. Kanaafiyyuu jechuudha ishee faana hin dogoggorinaadha. Isheen akkas jetteedhaaf wanti xiqqaatu tokko hin jiru. Bakka sanatti dogoggora guddaa qabdanii ishee faana deemtanii hin arrabsinaadha. Yookaas immoo sababa sanaa wal qabatee amantaa namaallee hin arrabsinaan isin jedha. Maaliif namoonni baay'een kan amantaa kana keessa jiraatanii nama kabajan yookaan amantaa nama kabajan baay'ee isaanii jira waan ta'eef kanaaf akka kanan isin jedha obboloota koo ani akka nama tokkootti ilaalcha nama tokkootiin jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaa nan callisa gisee baay'ee ziman jira jedhee garuu keessi kun adidaa jira baay'ee ijoollee kiristaanaa dogoggoraa jirtan baay'ee keessa argaa jiruuf baay'een keessan waaqayyo si ajjeesu waaqayyo si galabbatu waaqayyo si nyaatu akkana jechaa jirtu. Kana jechuun cubbuu ishee ofitti naannessaa jirtan. Isinillee ishee dhagadii miti ishee faana dogoggoraa jirtan ishee faana karaa rabbii dagataa jirtan hin jedhinaa hin jedhamu. Kanaafiyyuu busheessaatti dhiisaa maaliif jennaan namni lubbuudhaan jiru namni dachee kanarra jiru boru eessa akka isheen geessu sadarkaa kamirra akka jirtu laaluufuu jirtu waan ta'eef walumaanuu arguuf jirra waaqayyo umuriin waa dheeressu. Dhugaan isin jedha maaliif nama akkana rabbi dhuma isaa nama haa agarsiisu eessa akka ga'u namni sun maal akka ta'u dhumni isaa maal akka ta'u nama agarsiisinu guddaadha barumsa guddaarraa barata ilmi namaa waan ta'eef. Kanaafiyyuu hin dogoggorinaa isin jechuu barbaada obboloota koo. Egaa wanti narraa dubbachuu barbaada isuma kanaadha yoon balleesseera ta'e namni kamiyyuu jechuudha akka ilaalcha isaatiitti akka ilaalcha nama tokkootitti waan ta'eef namoota baay'ee bakka bu'eetii miti kan dubbadhe akka nama tokko akka dhuunfaa kiyyaatitti dhiifama naaf godhaadhaan lafan dogoggoreetti na sirreessaa bakka kanatti dogoggortee jirtaa jedhaati koomentii yaada qabdan koomentiin jala naakaa. Namni kamiyyuu ni dogoggora nama ta'e namni foon uffatee dhaabbatu jechuudha eenyumtuyyuu ni dogoggora. Lafan dogoggoreetti dogoggorteerta bakka kana akkatti sirreeffadhu naan jedhaadha rakkoo tokko hin qabu sirreessuudhaaf qophiidhaan isin jedha. Egaa kanaan wal qabatee yaada garaagaraas ni qabdan taanaan koomentii jala naa kaa'uun dagatinaadha. Turtii gaariin isin jedha nagaan naaf tura. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Laayikii godhaa akkasumas waliif sheerii godhaan isin jedha turtii gaarii.